abbaa deemsaa mootaanii akkamitti karoorsinaa isa jedhu har'a ilaalla. Yaa akkuma beekamu piroofaayilii keenya jijjiirranna achumaan loogiin jennaani achumaan waliigaltee sana daraa qopheeffannaa. Yaa kurmaana yeroo lama miti gabaasni keenya isaa dura kan karoorfannee sana akkaataa karoorfannee sanatti koppii jennee isa jalaa keessatti isa marsaa lammaffaa irrattis akka nu dhufu ammuma qopheeffachuu dandeenya jechuudha. Koppii goona achumaan isa gadi irratti immoo akkasitti isa jiru san feesteenet jijjiirrachuu dandeenya. Akkaatuma hojii ulfaatina keenyaa fi baay'ina jiruu keenya sa'aatii tilmaama qarshii qisaasa irraa ooluu danda'u kana hundumaa akkuma adeemsa keenyatti hundumti keenya iyyuu qopheeffannaa achumaan seef jechuu irraanfachuu hin qabnu. Abbaan adeemsaa hojiinsaa piroofaayilii jijjiiruu fi madaallii lamaaniifuu jechuudha. Karoora seeraan sa'aatii ulfaatina isaa baay'ina qulqullina isaa waan hundumaa akkaataa hojii keenyaa qopheeffachuun abbaan adeemsaa irraa hin eegama. Asitti sirrii galchinaan booddee irratti ogeessaaf hin salphataa jechuudha. Duubatti deebisuus gara koomitti kunuunshee kana tuqaasna duubatti deebi'uu danda'a jechuudha. Achumaan fakkeenyaaf hagayya kana keessatti kilik goona. Okay. Maaliif dhufuu didee kana kan barbaachisu ogeessatu kan ji'a karoorfata. Kanaafuu ani hoggaan kilik godhu kanaama ani abbaa deemsaa ta'e waan hin galeef kan ji'a akka hin qopheeffanne siistemni ofiisaatiif na dhorka jechuudha. Kanaafuu hojiin abbaa deemsaa maalinni kan marsaa lammaffaa waalga'ii sana daraawii keessa galee qopheeffachuu qofadha jechuudha. Achumaan seef godheet baha. Isa booddee akkamitti ogeessa isaa akka ta'utti booddee ilaalla. Ammaaf garuu kunoo hagayya keessa fakkeenyaaf kilik hoggaa godhu hin dhorka ofiisaatiif jechuudha. Kana raawwii garuu laallachuu danda'a kan torbanii fi kan ji'a. Isa dura ogeessi immoo akkamitti hojjetaa isa jedhu ogeessa biraa deemuun isinitti agarsiisa. Ammaaf wanti beekuu qabnu piroofaayilii abbaan adeemsaa piroofaayilii isaa jijjiirrateet ani fakkeenyaaf birtukaan adeemsa qopheeffadhe kun marsaa tokkoffaadha loogiin jedheera waliigaltee sana daraawwii koommoo as keessa galeen akkaataa hojii ana fakkaatuun adeemsa koo fakkaatu ibsuu danda'u sanatti immoo qopheeffadheera. Isa marsaa lamaa immoo koppii godhee isa gadi irratti akkasumatti qindeessuun kan abbaa adeemsaa ta'a.